Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungu ummata nageenyi kenna akka kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha oduu guyyaa irraa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Arsii lixaa aanaa shaallatti beelli mudate lubbuu namaa dabarsaa jira jedhu jiraattonni. Liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa gabaasa baaseen uummanni Oromoo qofti 40 ol ta'an mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran addeessee jira. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa hedduu keessatti hiriirri balaaleffannaa hidhattoota faannoo adeemsifamu jiraattonni himanii jiru. Oromiyaa keessatti waraanni deemaa jiru hangam xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuu baatus Itoophiyaaf yaaddoo jabaadha jedhu xiinxaltoonni. Oduu biyya alaatiin chaansilarii duraanii Jarman Angela Merkel osoo Raashiyaan Yuukireen hin weerarin dura imaammannoo hordofaa turte sirrii ta'uu himtee jirti. Oduu isinitti muun kan isin wajjin turu Anfuwaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Arsii lixaa aanaa shaallatti beelli mudate lubbuu namaa dabarsaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Aanaa shaallaa ganda qeerransa qubee qofaa keessatti sababa beelaa mudate kanaatiin hanga ammaatti lubbuun nama 7 darbuu manguddoon gandichaa himanii jiru. Guutuu gabaasa kanaatiif Gadaa Olaabuu waan qindeeffate qaba. Godina Arsii lixaa aanaa shaallatti beela mudate lubbuu namaa darbaa jiraatu jiraattonni himan. Bulchaan bulchiinsa aanaa shaallaa obbo Ibsaa Tibbeessoo dhimma kana ilaalchisuun beelli hamaan aanicha keessatti waggaa 2 oliif itti fufiinsaan hawaasa miidhaa jiraachuu himanii gargaarsi dabalaa akka barbaachisu ibsaniiti jiru. Hongeen Oromiyaa ba'aa fi kibbaa akkasumas kaabaatiin mul'ate sadarkaa beelaatti ol guddachuun hawaasa hedduu hubuu eegaluunsaa waggaa 2 lakkoofsisee jira. Aanaalee godina Arsii keessatti balaa hongee kanaatiin hedduu miidhaman keessaa aanaan shaallaa isii takka. Aanaan shaallaa gandoota baadiyyaa 33 of jalaa kan qabdu yoo taatu gandoota kanneen keessaa jiraattonni gandoota 29 sababa beelaatiin miidhaa ulfaataaf saaxilamanii jiraachuu jiraattonni himaniiru. Gandoota akka Harbaa Qeerensaa fi Qeerensa Qubee jedhaman keessatti ammoo hawaasni beela kana dandamachuu dadhabuun lubbuun daa'immanii fi maanguddootaa darbaa jira jedhu jiraatan gandichaa tokko. Hanga ammaattis ganda Qeerensa Qubee jedhamu keessatti sababa beelaatiin lubbuun nama 7 akka darbee fi ammallee namni baay'een jireenya hammaataa jiraataa jiru jedhu. Hawaasni aanichaa hedduu beela mudatee baqachuuf jecha godaansaaf saaxilamaa jira kan jedhan maddi kenna gara biyyoota ollaa fi magaalota godinaatti namni hedduun godaanaa akka jirus himan. Daa'imman hawwanii fi maanguddoota dabalatee namoonni sababoota garaagaraatiin godaanuu hin dandeenye ammoo carraan isaanii ta'anii du'a eeggachuu taatetti jedhu maddeen toora sirraa OFM dhaqqabe kun beela kana dandamachiisuuf gareewwan hawaasa adda addaa fi mootummaan qarqaarsa xiqqoo gochuuf yaalanis qarqaarsi marsaa tokko taasifame achumaan hafuuf hongee fi beelli garuu waan itti fufeef furmaatni waarawaa hin argamne jedhu jiraattonni aanaa shaallaa. Komii hawaasa kana ilaalchisuun bulchaan bulchiinsa aanaa shaallaa kan ta'an obbo Ibsaa Tibbeessoo hawaasni aanaa shaallaa gandoota baadiyyaa 27 keessa jiran rakkoo beelaatiin hedduu miidhamaa jiraachuun dhugaa ta'uu isaa bulchaan kun himaniiru. Obbo Ibsaan rakkoon beelaa ulfaataa mul'ataa jiraachuu amananis sababa beelaatiin lubbuun darbeera jechuun yaada hawaasni kennan waakkataniiru. Mootummaanis ta'e dhaabbileen miti mootummaa yeroo adda addaatti qarqaarsaa isaa jiraachuu kan himan obbo Ibsaan ta'us qarqaarsi kennamaa jiru ga'aa mitis jedhan. Sababa hanqina qarqaarsaa fi walga'iinsa midhaan nyaataa mul'ateetiin illee hongeen kun hundeerraa odoo hin furamin hafeera jedhan. Bulchaan aanaa shaallaa obbo Ibsaa dabalatee hawaasni aanaa shaallaa ijji addunyaa rakkoo keenya akka nuuf argu barbaadna jedhaniiru. Dhaabbileen gargaarsaa fi namooma akka hawaasa beelaan dhumaa jiruuf ibrumatu gaafatanii miidiyaaleenis dhugaa hawaasa kana akka ifa baasaniif waamicha dhiyeessaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa oomisha qamadii biyyattii dachaa 3 guddifne jechuun kana booda qamadii gara biyya alaatti erguuf qophaa'u ta'uu gabaasanis lafti Oromiyaa oomisha qamadiitiin miidiyaalee irratti himamaa turte Arsii keessatti sababa beelaatiin lubbuun namootaa darbaa jiraachuu ilaalchisee hanga ammaatti waan jedhan hin qaban. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa gabaasa baaseen uummanni Oromoo qofti 40 ol ta'an mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran addeessee jira. Lammiilee yeroo ammaa bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin hidhamaa jiran keessaa harki caalan isaanii hooggantoota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akka ta'an gabaasni kun himee jira. Guutuu gabaasa kanaa Rabbiirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Uummanni Oromoo qofti 40 ol kan ta'an mana hidhaa keessa akka jiran gabaasni arganne tokko dubbata. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad yeroo aangootti dhufanii mirga namoomaa, dimokiraasii fi olaantummaa seeraa kabajuu fi cimsuuf waadaa seenanis faallaa sanaa ta'uu isaa gabaasni liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa maxxanse ni mul'isa. Ajjechaa hidhaa biyya ari'uu fi dararaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru ragaadhaan kan deeggarame ta'uu gabaasa kana keessatti hammatameetii jira. Liigiin mirga
namummaa gaanfa Afrikaa gabaasa baaseen akka ibsetti manneen hidhaa idileetiin alatti lammiileen mana hidhaa dhoksaa keessatti haala nama gaafiif deebii isaan godhu argachuu hin dandeenyeen akka hidhamanii fi warri mirga wabii kennamee fi jiranillee mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ibseetii jira. Sarbamni saalaas bara bulchiinsa kanaa keessatti akka hammaatee jiru dubbata. Lammiileen yeroo ammaa bulchiinsa Abiy Ahmadiin hidhamanii jiran keessaa harki caalaan isaanii hooggantootaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akka ta'es gabaasni kun ni addeessa. Akka gabaasa kanatti kanneen baqattummaa irraa deeban dabalatee hooggantoota ABO qofa 884 ol kan ta'an mana hidhaa keessa akka jiran dubbata. Akkasumas Oromoonni 40,000 ol ta'an manneen hidhaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti yeroo dheeraaf murtii malee hidhamanii akka turan gabaasichi ibseetii jira. Godina Amaaraa zoonii addaa Oromiyaa keessatti ajjechaa hidhattoonni fannootiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa turee fi ajjechaa humnoota federaalaatiin bara 2018 hanga bara 2019tti Wallaggaa, Booranaa fi Gujii keessatti raawwatame dhimmoota ijoo gabaasa kanaa keessatti kan kaan keessaa isaan tokkodha. Gabaasni kun akka jedhetti maqaa guyyaa fi maqaa Oromoota humna addaa Oromiyaatiin ajjeefamanii fi manneen hidhatti dararaman gara tokkotti tarreessee gabaaseetii jira. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaas haleellaa uummata Oromoo irratti raawwatameen alatti humnoota nageenyaatiin hiriirtoota karaa nagaan Walaayitatti ajjeefamanii turan yaadachiiseetii jira. Qabeenya lammiilee qulqulluu barbadeessuun tajaajiloota bu'uuraa kanneen akka teelekoomii addaan kutuu fi lammitti dhukaasuun gocha seeraan alaa humnoota nageenyaatiin raawwatamuu ta'uusaas ibseetii jira. Kanaafuu liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa lammiileen qulqulluun badiin irra gahee haqa akka argatanii fi mootummaan federaalaa heeraa fi seera addunyaa jalatti akka bitamu gaafateetii jira. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa hedduu keessatti hiriirri balaaleffannaa hidhattoota faannoo adeemsifamaa jiraattonni himanii jiru. Hawaasni Oromoo sababa duula qindaa'aa hidhattoota faannootiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafaman rakkoon isaan keessatti kufan mul'isuun kaayyoo hiriira kanaatis jedhamee jira. Guutuu gabaasa kanaa Abdusalaam Sulxii akka itti aanutti dhiyeessa. Lixa Oromiyaa keessumaa bifa guutummaa jedhamuun godinaalee Wallaggaa keessatti hawaasa Oromoo yeroo garaagaraatti duula qindaa'aa hidhattoota fannoo Amaaraatiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaatiin ajjechaan kan irraa hin dhaabbanne ta'uu jiraattonni yeroo garaagaraatti kan komatan ta'uun dhagahameetii jira. Kanuma hordofuun mootummaan nageenya lammiilee eegsisuu fi dirqama qabaa kan jedhan jiraattonni hiriira irrattis hawaasni sagalee tokkoon hidhattoota fannoo daangaa ce'uun haleellaa raawwatan akkasuma hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun mootummaan bobbaasee ittiin jedhan dararaa geggeessan balaaleffataniitii jiru. Duulli qindaa'aan hidhattoonni fannoo daangaa ce'uun uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqisanii kun bifa weeraraan eegalamuu isa waggaa lama lakkoofsisee jiras jedhameetii jira. Bara 2013 irraa eegaluun hanga guyyaa har'aatti addaan citee hin beekus jedhameetii jira. Lubbuun namoota nagaa kumaatamaan lakkaa'amanii sababa haleellaa humnoota kanaatiin godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti lubbuun namoota hedduu darbeetii jira. Hawaasni kumaatamaan lakkaa'aman buqqaafamee qe'ee isaa irraa baqatee jiraachuus odeeffanneetii jira. Aanaalee Kirramuu Giddaa Ayyaanaa, Abbittuu Angar, Guutaree fi Haroo keessatti gandoota heddurraa Oromoon buqqaafamuun lafti isaanii humnoota fannootiin qabamee jiras jedhameetii jira. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kan akka Amurroo, Agamsaa, Haroo Bulluq, Jardagaa Jardee, Addee Dongoroo keessatti badiin guddaan qe'ee Oromoo irrattis raawwatameetii jira. Humnoonni fannoo daangaa qaxxaamuranii dhufan kunneen yeroo adda addaatti magaalota haleeluun lubbuu ilmaan Oromoo jumlaan galaafatanii jiraatunis dhagahameetii jira. Qabatni humnoota kanas waraanni bilisummaa Oromoo haleeluu kan jedhu ta'us qiyaasni rasaasaa isaanii uummata Oromoo fi saamicha lafaa ta'uu irra deddeebiidhaan gabaasaa turuun kennas
ni yaadatamam. Mootummaan isii gama isaatiin duulichi duulaa siyaasaa taasisuu fi humnoota kanaa waraana bilisummaa Oromoo hidhuu fi yaada harka irraa qabee akka tures jiraattonni komataniiti jiram. Ta'us dhumni duulicha bifa jijjiiratee humnoonni mootummaa odoo hin hafin waajjirri mootummaa manneen jiraattota humna fannootiin samamuunis eegalameeti jiram. Adduma ammoo sadaasaa 14 irraa eegaluun magaalota gubuun jiraattota jumlaan ajjeesuu fi buqqaasuun hammaatee jiraachus odeeffanneeti jiram. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa mootummaan rakkoo nageenyaa kana akka furuuf irra deddeebiidhaan gaafatanis furmaata dhabuun miiraa abdii kutannaa keessa galuun gara tarkaanfii ofirraa ittisuutti darbaniiti jiram. Hawaasni aanaalee akka Jardagaa, Jardee, Amurroo, Agamsaa fi Saqalaa mootummaan akka isaanirraa ittisuu fi waamicha taasisan ofii isaanii meeshaa addaatiin qolachuuf yaalii taasisaa jiranis jedhum. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa hedduu keessattis hiriirii balaaleffannaa guddaan gareewwan hawaasaa hunda hirmaachise adeemsifamaa jiraachuunis dhagahameeti jiram. Hiriirichis mootummaan nageenya lammiilee akka eeguu fi gaafachuunis akkasumas haleellaa kanaa akka qoladuu fi nuuf hirmaachisuu qabaa kan jedhu ta'us dabalataanis humnoota waraanaa bilisummaa Oromoo fakkeessuun mootummaan bobbaasee ittiin jedhan ergama diinaa hojjatee jiran balaaleffachuun kaayyoo hiriirichaa ta'us jiraattonni himaniiti jiram. Akka jiraattonni jedhanitti hiriirri guddaan kun Sanqalleerraa eegalee aanota hedduu wal ga'ee jiras jedhameeti jiram. Sagaleen ummataa kana akka dhageetti argatuu fi ummanni Oromoo bal'inaan qaama hiriirichaa kana ta'uun sagalee akka nuuf ta'us dhimmaannas jedhaniiti jiram. Duulli qindaa'aan kun Oromoo fi Oromiyaa irratti waan banamee fi qaamoleen dhimma ummatichaa hojjetan kamuu furmaata haaraa argamsiisuu irratti akka xiyyeeffatanis waamicha dhiyeessaniiti jiram. Oromiyaa keessatti waraanni deemaa jiru hangam xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuu baatus Itoophiyaa fi yaaddoo jabaadha jiru xiinxaltoonni. Yeroo waraana Tigraayitti mariin xumuramaa gochuuf tattaafamaa jirutti waraanni Oromiyaa jabaatee itti fufuu kan gabaase marsariitiin oduu Tuko News waraana kanaan wal qabatee haleellaan qilleensaa raawwatamaa jiruu fi ajjeechaan jumlaa bakka bakkatti dhagamu haalota hammeessaa jiraachuu eeree jira. Guutuu gabaas kanaa Jibriil Muhammad waan qindeeffate qaba. Yeroo waraana Tigraayitti mariin xumuraa gochuudhaaf tattaafatamaa jirutti waraanni Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufuu wal qabatee yaada xiinxaltoonni kennaniin gabaasee marsiraatti oduu Tokyo News waraanni Oromiyaa keessatti adeemamaa jiru waraana Tigraay wal bira qabame yoo ilaalame xiyyeeffannoo maluu hin arganne haa ta'u malee waraana kanaaf furmaanni barbaadamuu baannaan hanga biyyattiin gargar caccabutti kan ga'udha jedhu. Waraana Oromiyaa keessatti adeemamaa jiru wal qabatee haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffates bakka bakkaatti mul'ateera jira kan jedhan xiinxaltoonni marsiraatti waabeffatan kun gochoota raawwatamanii wal himachuuf shirri dalagamuu fi dubbii gara dabarsuudhaaf adeemsonni deemamaa jiran haala waraana Oromiyaa hubachuudhaaf rakkisaa taasisaniiru jedhu. Mootummaan ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatuuf waraana bilisummaa Oromoo wayita himatu waraanni bilisummaa Oromoo immoo gama isaaniitiin ajjeechaa bifa garaagaraan lammiilee nagaa irratti raawwatamuuf mootummaatti quba qaba. Keessumaa lixa Oromiyaatti haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffatee irra deddeebiidhaan raawwatamu wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan garee milishaa dhoksaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ijaare bobbaasuudhaan kan himatamu ta'uu eeranii jiru. Dubbiin kun paartii Bilxiginnaa bakka bu'uun miseensa mana maree bakka buutota uummataa kan ta'e obbo Angaasaa Ibraahim saaxilamee akka tures ni yaadatama. Obbo Angaasaa Ibraahim ajjeechaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatamu garee milishaa qondaaltota Oromiyaatiin ijaarame waraana bilisummaa Oromoo fakkeeffamee bobbaafamutu raawwata jechuun eeree ture. Waxabajjii darbee waraanni bilisummaa Oromoo oboon magaalaa Gaambeellatti haleellaa raawwachuu yaadachiisuun haleellaa kanaan wal qabatee humnoonni mootummaa namoota nagaa hedduu irratti ajjeechaa suukkaneessaa raawwachuu isaanii
mootummaa waliin hidhata kan qabu Komishiiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa mirkaneessee jira. Human Raayitochiin gama isaatiin humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad tiksan ajjeechaa fi hidhaa seeran alaa akka feeteen raawwatamee turu akkasumas garee hidhatanii qondaaltota mootummaa fi bulchitoota naannolee ajjeefamaniif butamuu galmeesseera jedha barruun kun. Waraana Tigraay wal qabatee mootummaan federaalaa garee milishaa Amaaraa hidhachiisuun of cinaa hiriirsisee lolaa turuu ibsuudhaan gareen milishaa kun yeroo ammaa immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo lolu jedhuun Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa haleelaa jiraachuu mul'isa. ASLD waabeeffachuudhaan bara 2018 duraa humni waraana bilisummaa Oromoo kumoota muraasatti tilmaamaa ture yeroo ammaa sadarkaa olaanaa guddateera kan jedhu gabaasni Tokyo News gama biroon fudhatamummaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad uummata Oromoo biratti qabu xiqqeessee jira jedha. Humnoonni mootummaa federaalaa tarkaanfiiwwan humnaa olii uummata irratti fudhatu komii uummanni bulchiinsa mootummaa Abiyyi Ahmad irratti qabu akkaan hammeesseera. Waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun hammam yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufus waraana Tigraay wal bira qabamee yoo ilaalamu xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuuf hin dandeenye jedha. Haa ta'u malee waraanni biyya Afrikaa baay'ina lakkoofsa uummataatiin sadarkaa lammaffaa irratti argamtuuf yaaddoo jabaadha jechuun akeekkachiisee jira. Waraanni kun fala argachuu baannaan hanga biyyattii gargar caccabsuutti kan ga'u ta'u xiinxaltoota garaagaraa waabeeffachuun akeekkachiisee jira. Dhimma Itoophiyaa xiinxaluun kan beekamu Reenifolt waraanni bilisummaa Oromoo gama meeshaa waraanaa caaseffamaa fi hoggansaatiin hanqina qabaatus waraanni mootummaa haalli inni itti humna kana injifachuu danda'u natti hin mul'atu jedhu. Xiinxalaan Toomaas Osmoond jedhaman gama isaaniitiin waraanni kun humna mootummaa itti dadhabsiisu akka malu hubachiisuun waraanni Oromiyaa naannoo biyyattii murteessaa taate keessatti itti fufiinsaan deemaa jiru kun biyyattii gara caccabsuutti kan ariifachiisu ta'us dubbatanii jiru. Chaansilarri duraanii Jarman Angela Merkel osoo Raashiyaan Yuukireen hin weerarin dura imaammanni hordofaa turte sirrii ta'uu himtee jirti. Weerarri pirezidaantii Puutiin ilaalchisee wayita inni daangaalee Yuukireen irratti waraana guddaa ijaaraa ture sanitti Merkelii fi hoggantoonni Awurooppaa adeemsa cimaa kana Karmeellaa irratti fudhachuun hin danda'u ture jedhu mormaa turtee jirti. Guutuu gabaasa kanaa Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Chaansilarri duraanii Jarman Angela Merkel osoo Raashiyaan Yuukireenii weerarin dura imaammanni hordofaa turte sirrii ta'uu ishee dubbatti. Isheenis Valdimir Puutiin irratti dhiibbaa gochuuf aangoo akka hin qabne dubbatti. Bara 2021 jagannaa keessa Awurooppaan akka pirezidaantii Raashiyaa fi pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakroon waliin mari'ataniif yaalii taasisuu ishee kaafteetii jirti. Haa ta'u malee akkan barbaadetti akka deemuuf aangoo hin qabu jechuun madda oduu Spiegelitti himti. Adde Merkel erga marsaa afurii biyyattii dursanii booda muddee darbee aangoo kan gadhiisan. Isheenis daawwannaa dhuma hagayya bara 2021 Mooskootti taasifteetii turte. Yeroo sanatti miidiyaatti akka himteetti Puutiniif hunda kan caalu aangoodha jettee turte. Walga'ii isaanii dhumarratti Puutiin ministeera dhimma alaa biyyattii Sergey Lavrov waliin dhufuun waan guddaa ture. Isaan dura ammoo qofatti marii taasisanii akka turan himti. Weerara pirezidaantii Puutiin ilaalchisee wayita inni daangaalee Yuukireen irratti waraana guddaa ijaaraa ture sanatti Merkelii fi hoggantoonni Awurooppaa adeemsa cimaa kana Karmeeliinii irratti fudhachuu ni danda'u ture jechuun mormaa turte. Puutiin Awurooppaa adda qooduuf dadhabsiisuuf akka yaalaa ture ni beekti turte jedhan. Merkel aangoo gadhiisuutti homaa akka hin gaabbine muddee keessa himteetii turte. Sarbamiinsi mootummaa ishee waraana Yuukireen irratti qofa osoo hin taane waraanawwan Moldovaa, Joorjiyaa, Seeriyaa fi Laayiberiyaa kana hunda Raashiyaan keessatti hirmaachuun akka hin milkoofnetti yaaddi turte. Ishee fi Puutiin lamaan isaaniitu Kooministii Jarman bahaa keessatti muuxannoo kallattii qabu. Isheen achitti kan guddatte yoo ta'u, Puutiin ammoo akka qondaala KGB Sooviyetii hojii tikaa hojjechuun achi jiraataa ture. Puutiin afaan Jarmanii sirnaan kan haasa'u yoo ta'u, Merkelis akkasuma afaan Raashiyaa bareechitee kan dubbattudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya sheer gochuun YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa jedha. Oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.